ebli 15 anaafis ta'e uummata Oromootiifis guyyaa addaati. Guyyaa gootota ilmaan sabaa qaqqaaliiwwan uummata Oromootiif jecha bilisummaa Oromootiif jecha walabummaa Oromootiif Oromiyaatiif jecha lubbuu isaanii dabarsanii kennan guyyaa itti yaadannuudha. Ebli kuni nama qabsoo Oromoo irratti wareegame erga Oromoon waanjoo gabrummaa jalatti kufee eegalee hanga har'aan tanaatitti nama Oromoof jecha Oromiyaaf jecha wareegame guyyaa itti yaadannuudha. Ebla 15 jedhamee addatti maa moggaafame yoo jennee kalaalu taate mootu bara 1978 walakkaa irraa hanga bara 1979tti yeroon suni waraana adda bilisummaa Oromootiifis dhaaba adda bilisummaa Oromootiifis yeroo ulfaataa ture. Yeroo mootummaan Dargii Ziyaad Barree ari'ee baasee humna waraana isaa guutuu ABO reef ijaaramee reef dhalatee hojii sabaatti seenu yeroo balleessuudhaaf Dargiin muratee ka'e. Haa ta'uyyuu garuu waraanni adda bilisummaa Oromoo kutaa Arsii keessa jiru, kutaa Baalee keessa jiruu fi kutaa Harar keessa jiru onnee guutuun waraana Dargii dura dhaabbatee lolee waraana Dargii san ofirraa qolatee injifannoo yeroo galmeessee ture. Injifannoo san immootu amajjii tokko bara 1980 walitti dhufaniitiin kabajatan. Injifannoo gama waraanaatiin argame kana gama dhaabatiinis argamsiisuudhaaf hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiran walitti dhufanii waliin mari'atanii waa'ee dhaaba kanaa murtee tokkorra gahuun akkaan barbaachisaa waan taateef hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo biyya keessa jiran kan kutaa Baalee keessa jiran kan kutaa Arsii keessa jiranii fi kan kutaa Harar keessa jiran of keessaa nama filanii Magarsaa Bariifaa Gadaa Gammadaafaa nama 10 tahanii jilli nama 10 kuni gara Somaaliyaatti gara Maqdishootti imala eegalee jechuudha. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo biyya alaa jiran wajjin marii gochuudhaaf jila nama 10 kana keessa durataa adda bilisummaa Oromootii fi itti aanaa durataa bilisummaa adda Oromootu keessa jira. Yeroo deemanii Somaaliyaa naannoo Ogaadin bakka Shannaggee jedhamtu gahanitti shiftoonni Somaalee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kana qabuudhaan tumuudhaan torchi godhuudhaan uffata isaanii irraa yaasanii dararanii erga ka'anii booda warri Islaamaa gama tokko baha, warri Kiristaanaa gama tokko baha, warra Kiristaanaa finneetiniin warra Islaamaa isin dhiifna yeroo jedhanitti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo kuni nuti Oromoodha ilmaan abbaa takkaati. Amantaan gargar hin baanu yoo nu dhiiftan waliin nu dhiisa yoo nu ajjeeftan waliin nu ajjeesaa malee nuti gargar hin baanu jedhanii shiftoonni sunniin hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kana bakka tokkotti ajjeesanii boolla takkatti awwaalanii jechuudha. Guyyaan suni guyyaa tokkummaan ilmaan Oromoo dhiigaan mirkanoofte jechuudha. Kanaaf ebli 15 jedhameetiniin guyyaa goototaa ta'eetiniin mogga'e. Ebla 15 kana dhaabni tokko qofti hin kabaju. Dhaabonni Oromoo hunduu kabajuu qaban. Ummanni Oromoo hundi kabajuu qaba. Ummanni Oromoo hundi kabajuu qaba. Guyyaa kana kabajuu qaba. Seenaa goototaa san faarsuu qaba. Dhaloota barsiisuu qaba. Weelluu fi waan garagaraatiin guyyaa san yaadachuu danda'uu qaba. Inni biraan mootu guyyaa kana akkamitti yaadanna? Maatii wareegamtoota dubbisuudhaan warreen mana hidhaa keessa jiran mana hidhaa deemnee laalleetiiniin hamilee isaanii jajjabeessuudhaan guyyaa kana yaadachuu danda'uu qabna. Ebli 15 anaaf akka kana fadha.